Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gurguruu uummataa nageen keenya kabajaa bakka jirtan sinaa ga'u jedha ebla jaakunoo fi deemichaa oduu guyyaa irraatti qindeeffannee kan isin biraan kennu ta'atii jalqaba irratti hanga footoo mootummaan tasgabbii gabaa uumuuf taasif foorsii daldala biyyoolessaa hundeessuu akka qabu gaafatame. Seeraan ala gara biyyattii galuuf yaalaa turan to'annoo jala oolchite. Seefiraan waliigaltee dhukaasa dhaabuu guyyoota 45 taasisuuf deemu. Kooriyaan kaabaa deeggarsa misaa'ilaa Iraaniif taasisaa akka jirtu himame. Keessa galaana Meeditiraanii keessatti bidiruun godaantota feetee turte garagaluun lubbuun nama 70 olii du'anii. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turan gadaa walaa butii amma oduu bal'inaan. Mootummaan tasgabbii gabaa uumuuf taask foorsii daldala biyyoolessaa hundeessuu akka qabu gaafatame. Jiddu galeessa bahaatti wal dhibdeen ji'opolitikaa hammaataa dhufee baasii jireenya Itoophiyaa irratti dhiibbaa daran akka hin geessisneef mootummaan tarkaanfiiwwan eegumsa fayyadamtootaa hatattamaan fudhachuuf garee hojii biyyaalessaa qindoomina qabu hundeessuun tarkaanfiiwwan eegumsa fayyadamtootaa hatattamaan fudhachuu akka qabu dhaabbanni mirga fayyadamtoota Itoophiyaa himeera. Jiddu galeessa bahaatti wal dhibdeen ji'opolitikaa hammaataa dhufee baasii jireenyaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa daran akka hin geessineef mootummaan tarkaanfiiwwan eegumsa fayyadamtoota hatattamaan fudhachuuf garee hojii biyyaalessaa qindoominaa qabu hundeessuun tarkaanfiiwwan eegumsa fayyadamtoota hatattamaan fudhachuu akka qabu dhaabbanni mirga fayyadamtoota Itoophiyaa himeera. Dhaabbatichi gatiin meeshaalee yeroo ammaa ol ka'aa ta'uun isaa gatiin boba'aa dabaluu irraa kan ka'e ta'uu ibse. Xiyyeeffannoon mootummaan amboo qofa irratti qabu gahaa miti jedhan hundeessaaf daayireektarri olaanaan dhaabbata mirga fayyadamtoota Itoophiyaa obbo Kumillaachoo Abbaba. Taask foorsiin daldala biyyoolessaa dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa of keessaa qabu hanga sadarkaa aanaatti gurmaa'uu qaba jedhanii. Hordoffiin gabaa guyyaa guyyaa ministeera daldalaaf tumsa naannoo dhaabbilee nageenyaaf dhaabbilee akka leelliftoota mirga fayyadamtoota hirmaachisuun raawwatamuu akka qabu daayireektarri olaanaan kun eeraniiru. Kunis miseensota hawaasa daldalaa sababa dinagdee gahaa malee gatii dabaluu fi oomisha dho'isan irratti tarkaanfii naamusaa akka fudhatamu kan taasisu ta'uu ibsanii. Akkasumas boba'aan meeshaa tarsimoo waan ta'eef kallattiinis ta'e alkallattiin oomishaaleef tajaajiloota biroo irratti dabalii gatii fiduu waan danda'uuf dhimmichi sadarkaa bu'uuraatiin ilaalamuu akka qabu ibsanii. Sirna gabaa keessatti dabaliin gatii taateewwan addunyaa irratti raawwatamaa jiran kan eegamu ta'us gochoonni seeraan alaa kanneen akka oomishaalee kanaan dura biyya alaatii galfaman irratti gatii dabaluu oomishaalee kuusaa lagannaaf sochiiwwan biroo uumamuu akka danda'an yaaddoon akka jiru obbo Kumillaachoon himaniiru. Hundeessaa fi daayireektarri olaanaan dhaabbata mirga fayyadamtoota Itoophiyaa obbo Kumillaachoo Abbabaa mootummaan dhaabbilee gatii dabaluu fi oomishaalee sababa dinagdee gahaa malee dho'isan irratti hordoffii gabaa guyyaa guyyaa gaggeessuun tarkaanfii cimaa akka fudhatu dhaamaniiru. Saawudii lammiilee Itoophiyaa torbee darbe keessa seeraan ala gara biyyattii galuuf yaalaa turan to'annoo jala oolchite. Ministeerri dhimma biyya keessaa Saawudii torbee darbe keessa lammiilee Itoophiyaa seeraan ala gara biyyattii galuuf yaalaa turan hedduu to'annaa jala oolchuu beeksise. Ministeerri dhimma biyya keessaa Saawudii torbee darbe keessa lammiilee Itoophiyaa seeraan alaa gara biyyaatti galuuf yaalaa turan hedduu to'annaa jala oolchuu beeksise. Ministeerri kun walumaa galatti namoota 1449 kanneen seeraan alaa daangaa ce'anii gara Saawudii Arabiyaa seenuuf yaalaa turan to'annaa jala oolcheera. Kanneen keessaa 71 lammiilee Itoophiyaati. 27 hafan lammiilee Yemen yoo ta'an 200 ammoo biyyoota biroo irraa kan dhufanidha. Duula bitootessa 26 hanga ebla 4,2026 gaggeeffame kana namoonni 29 seeraan ala biyyaa ba'uuf osoo yaalanii to'annoo jala oolaniiru. Gama biraatiin torbee kana biyyattii keessatti tarkaanfii guddaa ayyama jireenya nageenya daangaa fi seeraa hojjetaa irratti fudhatameen namoonni dhuunfaa 14,242 to'annoo jala oolaniiru. Ministeerri biyya keessaa akka beeksisetti namoonni dhuunfaa 25 godaantota seeraan alaa geejjibsiisan akkasuma kanneen gaaddisa kennanii fi waliigaltee hojii kennuun himatamanis to'annoo jala ooluu isaanii beeksiseera. Namoota kanaan dura seera cabsanii hidhaman keessaa lammiileen biyya alaa 23,815 sanada imalaa argachuuf gara ergama dippiloomaasii isaaniitti ergamaniiru. 6,285 ammoo biyya ari'amanii. Dhaabbanni godaantota idil addunyaa gabaasa haaraa baaseen bara darbe lakkoofsi godaantota karaa bahaatiin Itoophiyaa keessaa bahan 18 akka dabalan ifa godhee ture. Karaa seeraan alaatiin godaantota walakkaa miliyoonaa ol ta'an keessaa gara 97 kan ta'an lammiilee Itoophiyaati. USA fi Iraan waliigaltee dhukaasa dhaabuu guyyoota 45 taasisuuf deemu. Ameerikaa fi Iraan waliigaltee dhukaasa dhaabuu guyyoota 45 taasisuuf mari'ataa jiru.
Ameerikaa fi Iraan waliigaltee dhukaasa dhaabuu guyyoota 45 taasisuun mari'ataa jiru. Pireezidaantii Taanaan Ameerikaa Jeedi Vaansii, Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachii fi ajajaan waraana Paakistaan Fiild Maarshaal Asiim Muniir maricha irratti hirmaataa jiru. Marichi waliigaltee dhukaasa dhaabuu guyyoota 45 qofa osoo hin taane waraanichi guutummaatti dhaabuuf kan kaayeffatame jedhame. Haa ta'u iyyuu malee waliigalteen dhukaasa dhaabuu kun daangaa yeroo pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp sa'aatii 48 kennan dursee xumuramuuf carraan inni qabu dhiphaa ta'uu eerameera. Mariin kun Ameerikaan haleellaa bu'uuraalee anniisaa Iraan irratti fudhattu akka dhaabdu akkasumas Iraan haleellaa deebii bu'uuraalee waraanaa Ameerikaa biyyoota galoo galaanaatti argaman irratti fudhattu dhaabuuf murteessaadha jedhame. Daangaan yeroo pireezidaantii Doonaald Tiraamp Iraan hulaa Hormuz akka bantu kennan halkan har'aa xumurama. Kooriyaan kaabaa deeggarsa misaayilaa Iraaniif taasisaa akka jirtu himame. Haleellaan misaayilaa Iraan USA fi Israa'el irratti raawwattu teekinooloojii Kooriyaa kaabaa irraa argatte irratti kan hundaa'e ta'uu gabaasni haaraan ifa ta'e. Haleellaan misaayilaa Iraan USA fi Israa'el irratti raawwattu teekinooloojii Kooriyaa kaabaa irraa argatte irratti kan hundaa'e ta'uu gabaasni haaraan ifa ta'e. Gabaasni Fox News Digital ogeessi misaayilaa Birook Peejitel waabeffachuun odeeffannoo bal'inaan ifa godhaniiru. Ji'a darbee Iraan buufata waraanaa waloo Ameerikaa fi Ingiliz Diyaagoo Gaarshiyaa irratti misaayil pilaastikii 2 dhukaaste kan turte yoo ta'es garuu bakka itti xiyyeeffatan osoo hin rukutin hafaniiru. Akka ogeessi kun jedhutti misaayilli haleellaa kana irratti fayyadaman teekinooloojii Kooriyaa kaabaa Musoodan jedhamu ture. Iraan bara 2005tti misaayila akkanaa gara 19 Kooriyaa kaabaa irraa bitachuu isii gabaafameera. Beejtol misaayilli Iraan Shaab 3 jedhu kallattii koppii Kooriyaa kaabaa Noodong ta'uu ibseera. Kooriyaan kaabaa misooma misaayilaa Iraan keessatti deeggarsa guddaa akka goote gabaafame. Keessumaa misooma sirna misaayilaa Qiyaam Imaadii fi Gaadar irratti. Odeeffannoon kun akka agarsiisutti Iraanii fi Kooriyaan kaabaa biyyoota dhiyaa irratti waliin diinummaa qaban gara tumsa waraanaatti jijjiiraniiru. Misaayilonni buufata tarsiimoo Diyaagoo Gaarsiyaa galaana Hindii keessatti dhukaafaman diizaayinii isa Kooriyaa kaabaa ta'uun isaanii nageenya idil addunyaatiif qooda guddaa kaasa. Jiddu galeessa galaana Meeditiraanii keessatti bidiruun godaantota feetee turte garagaluun lubbuun namoota 70 olii du'anii. Bidiruun gara namoota 105 fe'atee turte sanbata darbe Liibiyaa irraa erga kaatee booda jiddu galeessa galaana Meeditiraanii keessatti dhidhimuunsi dhagahame. Bidiruun gara namoota 105 fe'atee turte sanbata darbe Liibiyaa irraa erga kaatee booda jiddu galeessa galaana Meeditiraanii keessatti dhidhimuunsi dhagahame. Dhaabbilee miti mootummaa Meeditiraaniyaa Seeving Humanity fi Siyaawat jedhaman reeffi namoota 2 kan baafamee fi yoo xiqqaate namoonni 70 ammoo achi buuteen isaanii dhabamuu ibsaniiru. Jiddu galeessa galaana Meeditiraanii keessatti bidiruun godaantota fe'attee gargaltee lubbuun namoota 70 ol du'uu isaanii Siyaawat fi Meeditiraan Seeving Humanity miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin beeksisaniiru. Sanbata waaree booda bidiruu namoota 105 fe'attee Liibiyaa irraa kaate keessaa namoonni 32 baraaramaniiru. Reeffi namoota 2 kan baafame yoo ta'u kanneen hafan achi buutiin isaanii dhabameera. Dhaabbanni miti mootummaa Meeditiraanii Seeving Humanity jedhamu fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti akka barreessetti balaan kun kan mudate naannoo barbaachaa fi baraarsa aangawoota Liibiyaa gaggeeffamu keessatti akka ta'e barreesseera. Namoonni lubbuun hafan dooniiwwan daldala lamaatiin baraaramanii gara odola Xaaliyaanii Laampeedusaatti geeffamaniiru. Seera galaana idil addunyaa jalatti dooniiwwan 2 balaa galaanaa keessatti liqimfamuu danda'u kamiifuu gargaarsa gochuun dirqama. Viidiyoon qilleensarraa Siyaawat maxxanse namoonni 2 qaama bidiruu garagalte kanatti maxxananii doonii daldalaa keessaa tokkotti rarra'anii ni agarsiisa. Dhaabbanni Meeditiraanii Seeving Humanity balaa kana bu'aa imaammata mootummoonni Awurooppaa godaantotaaf daandii nageenyaa qabuu fi seera qabeessa ta'e banuu diduudhaan jechuun ibseera. Odola jiddu galeessa Meeditiraanii Laampeedusaa kaaba Liibiyaa fi kibba lafa guddittii Xaaliyaanii godaantota kaaba Afrikaa irraa Awurooppaa dhaquuf yaalan bakka ijoo ta'uun beekamti. Jalqaba bara 2026 irraa eegalee yoo xiqqaate godaantonni 683 du'uu dhabamuu isaanii dhaabbanni godaantota mootummoota gamtoomanii IOM ibseera. Akka mootummaan Xaaliyaanii ibsutti yeroo wal fakkaataa keessatti namoonni 6175 dachee Xaaliyaanii galaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube channel keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduu guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan nu daawwattaniif galatoomaa.